Kun Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Diida boqqee jedhama. Kaartaan qabu. Garuu karaan bahee dhumatee jira. Bishaan illee hin qaba. Manni luukii 30? Luukii 32. Yaa'u irra guddaa amma akka duriitiin mana addaati inni. Fooqee Tsaggaayee jedhan san fakkaata. Akka ammaatti garuu nama as jiruu fi ammallee jiddu jireessaa miidiyeemidha. Namni xiqqoo daasbooraan kunniin kaafurri shittoo isin dhawu. Irraa kaasaa bolokkeetti hin kaasa'u. Maal rakkattan? Kunoo bishaan illee galee jira. Infoonsarri dastaa kana. Akkana jirti. Kaaree 300 guutuudha. Sareen nama nyaatu. Qe'ee namaa eega. Nyaatu. Kun qostaa yookaan salaaxaa jedhama afaan Arabiffaatiin. Kun kushiinaa yookaan mana haaraa jedhama. Akkana jira. Dudda duubaan illee waan wayiin jirti. Gaadaa tokkoof saaloonii tokko jechuudha. Kun qoricha jinniiti. Namni budaaf jinnii qabu iyya yoo kanatti ulan. Akkana jira. Maashaallaadha. Kun akkuma waddeessa boraatii irraa hojjanii silaa boraatii maaltu boreeffataa raame diddee jarrinu. Carqii faranjii malee aadaa didani. Akkana jira. Karaa arganii. Tole jaaladhe. Masgiida Khoosarii bira. Baarzaafonni gurguddaan gadaanu suni kaakunu mana tana irraa mul'atu kaartaa pilaanii isarra dhaabatee jira. Kaartaa pilaanii irraa biikoos yoo guddate meetira 200 fagaata. Yoo guddate kaartaan bira ga'uudhaaf meetira 200. Meetira 200 jechuun waan xiqqoodha. Mee gati matana meeqa akka himan ganaa gaafadha. Karaan kunoo karaa kana. Kun dargaggeessan laalina. Kunoo laala karaan akkana jira. Karaa akkana jira kunoo makiinaa fedhe keessa deema jechuudha. Kun bakki mucaan shamizii diimaa dhaabatu kun masgiida bira masgiida Khoosarii bira jechuudha. Harkaan bitaa irratti. Makiinaa 3 miti 30 illee oofadha akka feetanii lafti gadi hin jittu. Gatii meeqa jenna? Gatii 5 jedhama. 500. Amma silaa manni xiqqoo barallee fixatee jira lafuma irraa binna meeqa irraa buutan? Afuriin adeemu. Afur jaran afuriin gurgura. Ijoolleen birri hin qabdu. Afurumarra meeqa dhaabadha? Jarana waliin galina afuri gad deebisa.